fayyaa sinin jecha annaga kooti sinis baga jiraatanii bulan kiya ba dhufee jira jenna warroonni immoo baga deebitee gannoon jettan akkasuma immoo hin jirtanii mashallah galatooma isinin jecha akkasuma immoo wanti naraa dubbachuuf deemu takka nin jirti jechuudha wanti naraa dubbachuuf deemu akkasuma maalinni inni tokko faan obboleewwan kiya sirriitti of eeggannoo godhadhaadha jechuu warri akkata naannoo kanatti karaa biyyaa deemtanii of eeggannoo godhadhaadha laakiin abbatu nama eega keessaa warriin immoo akkata isaa karaa finfinnee irratti gadi bu'uuf deemtan laakiin karaa oromiyaa deemtan aadiidha rakkoon qabu laakiin of eeggannoo godhadhaa maaliifuu warri biyya ambaatee galtan sirriitti of eeggannoo godhadhaa ka bilbila qabatanii deemtanis ka waan hunda qabatanii deemtanis sirriitti of eeggannoo godhadhaa jechuudha silaa keessaa gaafa galtan fa'a daguu nyaatama waan ta'eef namni sirriitti of eeggannoo godhachuun irra hedduu barbaachistuudha maaliifuu karaa feetee deemi la'innu waliin beeyna hattuun hedduu hawaastuudha biyya keenya keessatti kanaafuu shamarran keenya sirriitti of eeggannoo godhadhaadha maaliifuu warri akkuma tasaa gizee gadi buute akkuma gadi buute yoo gaduma baatee osoma isiin hin yaadannee yookaan maatii ofii ilaalatteetu ijoollee shamarran gizee gadi waan rakkoo kaarraangaan hedduudha wanni isin dhaamu garuu sirriitti of eeggannoo godhadhaadha as dhiyeennuma kana mijoota kellee gumta isaa gaduma baatee yoo maatii arbiyaan yookiin ka hiqaa irra kaatan kana isuma qabattoo gadi baatee akkuma tasaa oduma atuma yaadannee kai qorichaas tuqees dhamaasee bakkatti waan qabdullee sirraa fudhatu hin jira rabbiin immoo waan akkasiisan rabbi namarraa haa qabu laakiin immoo of eeggannoo godhadhaa shamarran keenya bakka deemtan hundattuu bakka feete deemi of eeggannoo xinqaaqeen deemu irra wayyaa inni lamaffaani keessaa ugizee magaltan of eeggannoo godhadhaadha kan gizee galtanii illee nama hatu baay'ee mala garuu karaa deemtan hundattuu sirriitti of eeggannoo godhadhaadha ijoollee hedduu akkanatti ka ba'uu jira ka warqee saamamee jira kan bilbila saamamee jira laakiin immoo amma fakkeenyaaf yoo ka fudhannu ta'e bilbilli ambaata irraa galluun kuni guddaadha biyya keessatti la'innu maaliif orjinaalii waan ta'eef hedduu takka harkatti argan ni doorsanii laakiin immoo sirriitti of eeggannoo godhadhaa jira maaliif akkana isinin jedhee maaliif dibbii kana fiddee jechuun keessan hin oolu mucayyoon takka akkuma kana galuuf odumaa deemtuu galtee maatii ilaala jettee osoma ba'uuf deemtuu wanti isii mudate maaliinni isinitti fakkaate jechuudha gaduma baatee akkuma tasaa karuma fuuldura yoo gadi baate ammoo akka duraanii sanillee miti ni beeytanii yoo ka ta'u ta'e xiqqoo siisan karaarra akka namni keessa hin seenne walumaan yoo ka beeynu ta'e warri as dhiyeennatti galtanii inuu hin beeytanii siisan hiseenu hin danda'an yaani wustii keessa seenuu hin danda'u maatiin xiqqoo baay'ee qayyara waan ta'eef jechuudha sanuma irratti sirriitti of eeggannoo godhadhaadhaan jettiin gaduma baatee osuma isiin hin yaadatin yaa qorichaan haa tuqanii waan godhanillee godhanii laakiin waan isiin qabdu mara lama saniituma irraa godhatanii irra golle achittillee irraa hin fudhatan kana sodaa nafsii isaaniitti ifuu isaaniillee soobanii akkuma nama taaksiin deemuutti fakkeessanii waan itti godhan itti fudhanii achiin booda immoo waan isiin qabdu guutuu ijoolleen takka birrii harkatti qabatanii kan deemtanis hin jirtan waan ta'eef laakiin immoo warri akkaawuntii biyyarraa qabda yoo jiraatan birrii kun harkattuun qabatinaa faayidaan qabdu la'inni akkaawuntii keessan irra godhadhaa firii taatanii deemtan isinillee jechuudha maaliif feetan anamma guyyaa galisan birrii baay'ee harkatti qabadhee hin deemu laakiin biyaansi birrii 2,000 qofaa yoo harkatti kaaniin qabadheellee kanaan gootanatti fakkaatu akkuma tokko fedhe basadde I think akkanuma jechuudha kanarraan bira harkatti qabadhee deemuun hin jaaladhu laakiin immoo warri akkaawuntii qabdan bira harkatti hin qabatina birrii keessan ergadha la'inni odoo rabbi fidanii wanta akkanaa kunis mudateeyyuu yoo galtanis birrii keessan isaan fayyadamtaa waan ta'eef garuu immoo sirriitti of eeggannoo godhadha adaraa wanti isinitti dhaamu isa kana shamarran keenya hedduudha kan saamamanii tokko lama yoo jechuu osoo hin dandeenye mijattiin akkuma kana gadi hin baatee taaksii keessa akkuma nama waan godhanii waa itti godhanii waan isaan nama dhamasa illee hin argitan hin beeytanillee mijattii shaarbii yoo irratti hin hambifne dhugaa dubbachuudha waan akkanaa kun nama gaddisiisa maaliifuu namni waan qabu nama saaman jechuun ni ulfaataa keessaa nama biyya ambaarraa galu kanaafaa gammachuudhaaf namni kun biyya ofiitti gammachuudhaaf galuuf deemaa waan ta'eef jecha laakiin immoo yaa qadreedha irra buusee saamamanii biyya keenya yeroo hedduu nama saaman walumaan beeyna
adellamme kabiyya keenya miti kanin biyya ambaa kunuyyuu beerut kunifa doolaara jedhanii ijoollee keenya baay'ee shawwadaa turanii birrii fi itti kennanii ijoollee baay'eetu akka saamamaa ture walumaan beeyna jechuudha. Garuu immoo keessaa warri amma asirraa galtan sirriitti of eeggannoo godhadha. Wanti itti of eeggannoo godhatta waan biraallee yoo osoo hin taane bakka yoo gadi buutan hanga maatii keessan bira geettanii gannama bilbilallee irraa fuutanii akka tasaa maatii kiyyatti illee bilbila jettan san sirriitti xiniqqaaqee of godha. La innu maaliifuu hedduu takka hadduun baay'atti rabbi sinaa eegu dhugaa maaliifii mucaa sanarratti hubadheeni namni saama jechuun hanga hamileen nama cabduu ni beekanii ka warqee qabdu warqee ofiiti waliin waan isiin qabdu guutuu irraa saamanii mucattee baadhetti gatanii bira deemanii laakiin ergiseen isiin of beeytutti kanin jirtu karaa biraati kanin maatiin ta'e karaa biraati garuu waan akkana kana rabbi nama haa eegu sirriitti isinillee of eeggannoo godhadhaan isin jedha shamarran keenya rabbi sinaa eegu tan immoo jajjabaadhaa kan dalagaaf baatellee dalagaa tante dalagadhu kaayoo tante qabadhu jireenya kenkee itti fufi jireenya kenkee mataa kee ilaalata malee nama biraa hin ilaalatu waan ta'eef eebalu akkana godhaa eebalu akkas godhaa osoo hin taane mataa keessan uf danda'aadha. Shamarri keenya mashaallah goota jechuudha. La innu bakka deemtan hundattuu hundallee ta'uu baatu namoonni muraasni laakiin warri dalagataa jirtan waan boonsaa ka dalagataa jiru hedduutu jira jechuudha. Marafu anillee dhaamsisni dhaamu jajjabaadhaa isin jedha jireenya kenkee kan itti fufatu si malee nama biraati miti. Laakiin immoo biyya ambaatitti illee hin deebi'u yoo jettees gise matakka waan fudhattee galtee biyya keenya keessa hojiin hedduudha jira. Hinjiru osoo hin taane hedduudha jira hedduudha. Maaliif waan barbaadde dalagattee akka barbaadde dalagattee buluun hin dandeettaan akka mataa kiyyaasitti laaluuf hin galee akkamii namatti tolaa namatti hin tolu mee maalinni siigalee wantoota itti ammatacha'u yookiin immoo mijeeffatu dandeettu hedduutu jira waan ta'eef akka mataa kiyyaasitti wantoota irraa hubadhe baay'eetu jira. Wanti ati ofitti sisaabee hin dalaga waan kana jettee itti dhimmamtu sammuun kan kee keessa of keettu hedduutu jira waan ta'eefu garuu yoo biyyatti illee galtan dalagaan hedduu jira waan ta'eefu shamarran keenya asiinuu hamileen isin hin cabin mallaquma keessan qofa qabadha. Naaliif ka ittiin hojjetu dandeettu mallaqa kan keeti waan ta'eef jechuun mallaqa kee qabadhu waan hojjechuu barbaadde biyya keessatti illee hojjechuu ni dandeessa akka fedhii kan keetiitti hedduu namatti tola. Ani wanti irraa hubadhee dalagaan hin jiru osoo hin taane dalagaan hin jira biyya keessa. Atummaan bicha dandeettii qabaadhu atummaan bicha mallaqa qabaadhu ittiin tattaafadhu san siigalee akka itti yaaddee waan itti dalagatee namni xiqqaarraa ka'ee guddatti dabara waan guddatti ol ka'ii dalagisiin hin jedhu laakiin waan xiqqaarraa ka'ee namoota hedduutu mashaallah waa baay'ee dalagee nama agarsiisaa jira. Kanarratti immoo anillee baay'ee natti tolee wantoonni irraa hubadhe baay'eetu jira. Inshaallah anis yeroo muraasa booda niin gala wanti asitti hafuu osoo hin taane durallee nima deemaan deeme tikeetii lama fudhee waan deemte jecha deebi'e malee jaaladhe miti biyya ambaa jechuudha. Laakiin immoo yoo ati itti yaaddee wanta sun dalagaan dalagaadha waan ta'eef jecha laakiin mijeeffatuuf wantuma hundaa yoo wanta hojjennu jedhee itti yaaduuf deemu hunda inshaallah yoo rabbiin jedhe an akka mataa kee itti faayidasni jedhe jira hojjettee buluu ni dandeessa. Laakiin immoo waan biraatirraa yoo kagortu ta'e bilisummaa mataa keetii waan feetillee galte hin dadhabdu. Laakiin omaa gochuun dandeenyu biyya keenya keessa rakkataan hedduutu jira waan ta'eef rakkataan ka jiru biyya keenya keessa qofaa miti bakkuma hundaayyuu inuma jira. Rabbi rakkataa keenya hunda rabbi rakkoo nuuf haa baasu. Dhugaa rabbiitti dhaamsisnii dhaamu isa kana shamarran keenya sirti jabaadhaa dalagadhaa. Abbaan yoo tattaafatee wanta hunda irra ni geetta jechuudha. Sammuu qabaattee dalagattee tattaafattee yenna waa baay'ee irra gahuu hin dandeessa. Laakiin gaafa qabaattan illee komantii jalatti na gaafadha. Ana akka mataa kiyyaatti hedduu dasna jedha inshaallah anis yeroo muraasa keessatti akkan deebi'ee hojii tokko itti qaxxaladhe inshaallah yoo rabbiin jedhe biyya kiyya keessa jiraachuu waan fedhii qabuuf jecha abdiin qaba rabbi achiin naa gahu jecha maaliifuu akkuma jiraatuun jirtu du'ulleen jirti bakka itti duutu san hin beektu rabbiitu nu jiraachisa waan ta'eef inshaallah abdii rabbii jechuun wantuma hunda irratti baay'ee barbaachistu. Kanaafuu hundi keessanuu jabaadhaa nalla keessan qabadhaa kaisin baas mallaa keessanii warra biyya keenyatti illee galtanii gallee dalagana jettanis keessaa'u
shamarri keenya irra hedduun jechuudha yoo baadiyyaa taatan baadiyyaatti wanti isin galche hin jiru dalagaa katamaati yoo ta'e malee dalagaan baadiyyaa walitti hin dhuftu laayinu baadiyyaa keessa dalagaan baay'ee hin jiru baadiyyaa hin jibba jechuu kiyyaa miti laakiin immoo dalagaan kan jiru magaalaadha malee baadiyyaa hin jiru hundumattuu baadiyyaa soomaatiin keellee baadiyyaa ta'ee baadiyyaas dhaqaatumaan magaalatti galtee dalagaa kee qabachuun baay'ee barbaachistuudhaan isiniin jedha ani kun dhaamsa kan kooti isiniin jaaladha isinii kabaja yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa hundi keessan yaada qabaattan akkasuma naaf barreessaa anillee inshallah hin badu asirra youtube keemmoo viidiyoo hanga dhumaa hin daawwata waan ta'eef hanga raatti sa'aatiin naa guutuu dide ani seegaatama jira guyyaa rabbiin jedhe hin guuta laakiin itti annoo jechaa hin jiru guyyaa rabbiin hin guuta guutuu jechuudha sanillee viidiyoo akka dhumaa naaf dhageeffadha warri hin dhitteillee viidiyoo kiyyaara naaf kaayaa bilbila orriitar fi qabdan isin jira asuma dhaamsa isintti dhaamaa hundi keessan isin jaaladha isiniin kabaja turtii gaarii